waraana hedduu sadarkaa ofii eeggate qaba. Garuu biyyi isaa waraana seentee takka konfidensii waraanaa takka argitee hin beektu. Amata 50 takka waraana seentee konfidensii waraanaa mu'aa waraanaa shiloota waraanaa akkasitti mu'aa akkasii sanii hin beektu. Waraana ni qabdi, hidhattee qabdi, dhibbaan dhibbatti guutuu qabdi, sadarkaa irra dhuftee jirti. Masrii yeroo ammaa kana. Garuu waraana seentee waraana konfidensii waraanaa shiloota waraanaa akkaataa waraanaa kanaan ummanni isaanii tereenuu waraanaa kana hin qaban waan ta'eef takka waraana seenanii mi'aa waraanaattis hin argine. Namni tokko ka waraana keessa turee fi ka waraana keessa hin turinii adda. Waraana qabaatus shiloota waraanaa takka beekuun akkaataa waraanaa takka beekuun waraana seentee konfidensii waraanaa takka arguun ati waraana seentee dhandhamuun takka ni beektaa ka san arguu si barbaachisa. Waraana irra gatturu si barbaachisa. Itoophiyaan biyya amata agasii irraa waraanuma keessa gatturte. Waraana biyya keessaa ta'e konfidensii waraanaa biyya gartee muuxannoo waraanaa qabdu jechuudha. Jechuu kiyya. So kanaafuu Masrii yeroo ammaa kana Itoophiyaa achirraa Itoophiyaa biyya isii sanirraa Itoophiyaa dha'uun hedduu muraasa karaa saniin itti argachuu hin dandeessu. Karaan isiin amma ittiin arganna jettee Itoophiyaa tana isiin dubbii irra barbaaduu deemtu karaan isiin Itoophiyaa tana sababeeffattee gartee biyya ollaatitti deemtee biyya ollaa irraan Itoophiyaa dha'uu deemtu yoo isii miidhe qofa yookaan biyya isiin itti gartee itti deemtee isii biyya san keessaan Itoophiyaa miidhuuf yaaltu biyya san miitiyoo taate malee Itoophiyaa miidhitiin taatu. Itoophiyaan biyya harka kennattuu miti, biyya gartee namaaf jilbiifattuu miti. Biyya gartee takkaafuu namaaf gajjettee miti. Biyya kaayoo isii mataa isiitiin jecha isiitiin mataa isiitiin sochootu. Itoophiyaan jechuun biyya gartee nama gartee akka mataa jabaatu tokko. Namni Itoophiyaa hedduu mataa jabaata dhugaa dubbachuudhaaf maali nama namaaf gajjiruu danda'u tokko miti. Kanaafuu dirree waraanaa Masriin asii kaatee Soomaalee dhattee Soomaaliyaa keessatti shororkeessummaa Soomaalee Siiriyaa godhuudhaaf dirree waraanaa godhattee achirraan Itoophiyaa haaloo bahuuf haaloo bishaanii bahuudhaaf karaa saniin deemte yoo miiditii Soomaalee taate malee qarqaarsa Soomaalee hin taatu sun. Aktiivistooti Soomaalee irraa dubbachuu jiran yeroo ammaa kana. Masrii amata agasii takkaan agarree amma eessaa fi sababa harkoo isiitiif sababa bishaan isiitiif sababa wallabdee Itoophiyaatiif dirree waraanaa dirree teenya godhattee maaliif godhatti maaliif birree gartee lafa Soomaalee keessa qubsiifattee waraana Itoophiyaa dha'uudhaaf maaliif murteeffatte siin faayidaa ofiitiif malee faayidaa teennaafi miti ka jedhu aktiivistootii Soomaalota dubbachaatiin jiran. Garuu Soomaalee jechuun Soomaaleen nama lakkoofsa keessa jiru miti. Parsantii irra Soomaaleen gartee uummata mootummaa qabullee miti. Mootummaa akkasitti of dhageeyuuf danda'ee of hin jiraatu jiru miti. Kanaafuu kanatti hirkattee Soomaaleen kan pirezidaantiin isaanii kadhatee kanaanii Itoophiyaa tanaayyuu ni miidha. Jeetiin karaa kanaanii dirree isaa dirree waraanaa godhaatiin jira. Kana jechuudhaaf Soomaalonni garuu dhugaa dubbachuuf gisee ammaa kanatti waraana dirree isaanii dirree waraanaa of godhuun wallaalummaa irraayi. Soomaaleen siyaasaan isaanii hedduu tokko qafiifa. Soomaalee siyaasaan isaanii hedduu takka booroftuudha. Uummata siyaasaadhaan kutee miti akka biyya addunyaatti. Isaan amma miidhaa isaanii dirree isaanii irratti of miidhaatiin jiran jechuudha. Itoophiyaan biyya namaaf gajjilbiifattuu miti ni beekan. Namaafillee gad hin jettu. Garuu Masriin achirraa kaatee Soomaalee dhattee Soomaalee irraan Itoophiyaa haaloo baachuudhaaf deemtu yoo miidhitii Soomaalee taate malee miidhitii gartee faayidaa uummata Soomaaleetii miti. Akkasuma haa jennuuti yeroo ammaa kanatti Masriin waraana Soomaaliyaa keessa buufte. Kanneen Soomaaleen amata haganaa gartee Soomaalee fi Itoophiyaa wajji jiraatan kan waraana Alshabaab kan Itoophiyaan irraa eegaatiin rakkoo Soomaalee guutuu irraa eegaatiin turte amata hagana yoo xiqqaate amata 5 kanii waraanni Soomaalee waraanni Itoophiyaa Soomaalee keessa taa'utti jira. Kana garuu galata kana Soomaaleen irraanfattee
karaa kamiin Itoophiyaa miidhaa fi karaa asii deemtee tankaarfattee Masrii hidhattee Masrii waraana of keessa buusiftee Itoophiyaa mokkoruu feeti. Garuu haa ta'uutii hin milkaa'uu fi kaayoon kun. Maaliif hin milkoofneef? Waraanni Itoophiyaa yoo xiqqaate kuma torba kan Soomaaliyaa keessatti argamu. Akkasuma Itoophiyaa keessa jirus yeroo ammaa kana waraanni gartee Soomaleen waraanni Itoophiyaa akkanarraa ba'u ka durii Soomaaliyaa keessa jiru ka gaanfa Afrikaa sun akkanarraa ba'u jettee ajaja dabarsituutti waraanni sun ba'uu hin dandeenye. Maaliif hin bahin? Yeroo ammaa kana bakka adda addaa yoo xiqqaate aypoortii gartee bakka xayyaarri irratti bu'u ka Maqdashoo hin taane bakka xixiqqoo gurguddoo ta'us naannoo adda addaa keessatti Soomaaliyaa keessatti aypoortii adda addaa kana guutuu waraanni qabateetiin taa'u jira. Waraanni qabate kun ka'ee nu yoo jennee kalaalu taate waraanni Itoophiyaa ka Soomaaliyaa keessa jiruu fi ka asii daangatti itti socho'e sun guutuu akka Masrii waraana daangaa as hin sochoofne yookaan akka aypoortii adda addaa kanatti hin buusne ka jedhu Itoophiyaan guutuutti to'attee harkaa qabdi. Dhugaa dubbachuu fi Soomaaliyaa guutuu to'atte jechuu ni dandeessa. Wanni yoo irraa hafe wanni Itoophiyaan hin dhaqqabin wanni Itoophiyaa yoo irraa hafe ka isiin hin dhaqqabin jechuu yoo Maqdashoo taate aypoortii Maqdashoo taate qofa. Kaan guutuutti harka Itoophiyaa harka galeetiin jira. Wanni akkana isinii kaaseef kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Itoophiyaan beeytanii isin eeguma dhalattee waraanumarra turtee mataa jabaatti wanni isii danda'ullee inuma danda'anii wanni isii danda'ullee hin jirtu jechuu hin dandeenyu. Miidhaan gara uummata hundaatu ni jira. Lafa kamuu keessatti yookaan biyya kam keessattuu ni argama. Haa ta'uti garuu Itoophiyaan ni cabse jedhanii namni itti yaadu hedduu takka itti yaaduu qaba. Dheeressee itti yaaduu qaba. Kanaafuu Masriin as sochooftee waraana keessatti buuste sanuu yeroo ammaa kana gaabbii eegalteetiin jirti. Gaabbuun isii Soomaaliyaa keessa waraana buufte jarjartee waraana san buusuun isii Masrii yeroo ammaa kana gaafii itti ta'eetiin jira. Gaabbuu isii eegaltee jirti. Akkasumas gaanfa Afrikaatis Ameerikaa Masriin biyya Ameerikaa kana wajji jirti. Ameerikaanota qarqaara jecha Ameerikaa fudhattee jecha Ameerikaatiin deemti. Waraanni kun Ameerikaalleen akka deemu gartee shororkaan tun akka deemu hin feetu. Kanaafuu Ameerikaalleen asitti qeeqa qabdi. Sanbira dabartee Masriin achirraa kaatee ammallee karaa Soomaaliyaa kanaan hamilee dhabdee jennaan gara Eltiriyaatitti imaltee Eltiriyaa irraanii yeroo ammaa kana jaarsa afaan buukii san ka Eltiriyaa saniin wallageettee gara siinis ammallee shira Itoophiyaa irratti xaxuu eegalte. Masriin durumarraayyuu Itoophiyaa irratti shira xaxuu eegalte. Amma tashira Itoophiyaa guutuu addunyaa sanarraa namni akka Eltiriyaatitti shira Itoophiyaa irratti xaxuu hin jiru. Karaa kanaan Eltiriyaa miila godhattee ammallee socho'uu feeti Masriin. Dhiyoo kana Eltiriyaa Masriin gartee ergama adda tokko Eltiriyaatti ergattee pirezidaantii Eltiriyaa wajjii haasa godhanii hanga hektaara lafa 1,000 hunda kennanii fi Eltiriyaan kennitee fi pirezidaantiin lafa tana kennuu fi lafa maaliif kennee fi lafa waraanatti buufatu moo lafa ittirrallee injifatu moo lafa maalii akka ta'e wanni beekamu hin jiru yeroo ammaa kanatti. Garuu Eltiriyaanis shira Itoophiyaa irratti xaxu eeguma xaxu jirtu hanga ammaa jirti. Durillee inuma xaxxe hanga ammaallee inuma xaxu jirti. Biyyattiin xiqqoon tun maaliif naga hin barbaanne waan ajaa'ibaati. Yeroo ammaa kana keessatti nami gartee biyyi gugurdatteeyyuu dubbii hin feetu. Biyyi gugurdatteeyyuu calliftee jiraachuu jirti. Biyyi gugurdatteeyyuu waan hunda qabdu, kaayoo hunda qabdu, beekumsa hunda qabdu, waraana hunda qabdu, waan hunda addunyaadhaan dorgommii qabdu. Yeroo ammaa kana tasgabboofteetuma taa'u jirti. Tasgabbiidhaan taa'utti jirti. Eltiriyaan garuu eeguma dhalanneerraayyuu isii namuma shororkeessaa taatee argamu jirti. Namuma shororkeessaati namuma gartee siyaasaa isii badduudha. Dhugaa dubbachuu fi yeroo ammaa kanatti Masrii wallageettee karaa saniin Itoophiyaa miidhuudhaaf yaalii eegaluu isiiti Itoophiyaa kana cabsitee ofii qabachuu feeti moo maal akka isiin barbaaddu nami beeku waan beeku hin qabu. Garuu isiin tun maaliif akkana taati ka jedhu
tunillee ni milkooftuuf jechuudha. Itoophiyaan gisee biyyi isii tuqamtee wallageettii tana ni qabdi. Hedduu takka beekamtuudha. Mataa jabaatti. Nama laatee biyya namaa kennuu miti. Nama ariifatee harka kennuu miti. Itoophiyaa jechuun nama gaafa xaaliyaan mataa keessa gaddaa dhaqeetiin ijibbaatee xaaliyaanuu mataa keessa gaddooftee biyyaa baaste. Garuu murteessaan wanni amma deemaatiin jiru Itoophiyaan yeroo ammaa kana Somaalee seentee Somaalee guutuun guututti akka to'attee jirtutu dhaga'amaatiin jira. Dhageettii Somaalee gartee waraanni Itoophiyaa Somaalee guutuun guututti yoo Magdashoo hin taane qofa gara biraa guutuun guututti waraanni Itoophiyaa bakki inni keessa hin jiru. Waraanni 17,000 kan Itoophiyaa Somaalee keessatti argamu sun guutuun guututti Somaalee harkaa qaba jechuudha. Wanni waraana san harkaa fuudhaa hin jirti jennee hin yaadnu. Yoo jiraattes gama duubaatiin gara waraanni Itoophiyaa guutuu misaayila guutuudhaan marsee akka harkaa qabutu jira. Masriin jecha takkaaf yookaan dubbii takkaaf yookaan deebii takka kalaattu taate wanni asirraa socho'u hedduu miidhaa Somaalee irraa akka ga'u beekamaadha kun. Somaaleen garuu dubbii tana asumatti gad qabdee asumatti laaffistee akkuma amma laaffistee deemaatiin jirtu hamilee dhabdee tana waan qabduuf waan gaddiistu wallaaltee jirti. Somaaleenis hanga waan dubbattuu fi waan dhiiftu wallaaltee waan biraallee yoo dadhabne shororkeessitoota isin keessa jiru tana hidhachiifnee qarqaarsaan isin bira dhaabbanna jettee haasa'uu jirti. Wanni kun jechuun waan uf dhabanii gartee harkaa uf dhabuudha. Waan qabdee waan gaddiistu wallaaluu irraa jechuudha. Ka shororkeessitoota yoo dadhabbii takka yoo beektaa mootummaa takka